Yeroo ammaa kanatti viidiyoowwan afaan Amaariffaa fi afaan Oromootiin YouTube fi TikTok irratti vaayiraal kanneen fiilmii akkasumallee immoo animal koomedii garaagaraa akkamitti akka hojjetan bilisaan haga zaatti isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana dhumaatti daawwachuun dagatina. Jalqaba fakkeenya kana ilaallee walitti adeemu. Diinni keenya dhufeera. Har'a biyya keenyaaf dhaabbanna. Biyyi kun har'a kan koo ta'a. Lola kana dhaabuu dandeessa. Ani du'uu nan filadha. Garuu duubatti hin deebi'u. Loltoota koo walitti qabamaa! Fuulduratti tarkaanfadhaa! Humnaan qofan mo'annu. Sammuun keenya nu haa qajeelchu. Biyyi keenyan kufu! Ani si duran jilbeenfatu. Ati injifatte jetta. Maal jechuu keeti? Waraanni dhugaa amma jalqaba. Jalqaba irratti isa kana gochuuf afaan isin barbaachisu prompt prompt kanallee kan qopheeffatan AI-wan chatbot kan akka ChatGPT, Gemini yookiin Claude illee fayyadamuu dandeettan jechuudha. Nama viidiyoo irraa kana keessatti ChatGPT fayyadamuudhaan isinitti agarsiisa. Inni jalqaba immoo keessattuu idea qabaachuun murteessaadha. Idea akkuma dur isin jedhe idea yaada waan uumuu barbaaddan san qabaachuu qabdan jechuudha. Isa kana description irratti isin kaa'ee footanii ChatGPTs ta'ee Gemini yookiin tan tokko isinitti waan isin gochuu qabdanii fi akkamitti akka isin hojjetan ibsa guutuu wajjin isinii qopheessa jechuudha. AI'n kun amma erga yaada keenya qopheeffannee jira. Akkuma argitan kun ChatGPT waa hunda qopheessee jira. Amma AI viidiyoo nu uumuu fi suuraa bakka tokkotti nu uumu san fayyadamuudhaaf jalqaboon nu barbaachisu VPN dirqamaadha jechuudha. Itoophiyaa keessatti nu hojjetu. VPN biyyoota akka Ameerikaa fi biyyoota biraatti connect gochuu qabna. Akkuma argitan VPN connect godhee jira. Amma VPN connect goonee booda gara Google-tti deemuudhaan Google Flow inni search goonaa isa nu dhufu kana isa jalqabarraa kana egaa click goonee booda kallattii maam gara kanatti nu fida. Google account keenya akka filan yookiin immoo Google akka itti galchinu nu gaafata. Google bilbila keessan irraa qabdan itti galchitan jechuudha. Erga itti galchitanii kallattii maan gara fuula kanaatti isin fida. Gara fuula kanaatti isin fidee as keessatti new project jedhu kana keessa dhooftu. Bifa kanaan gara fuulli isaa isa kana fakkaata. Asitti nu fide jechuudha. Erga inni asitti nu fide jalqaba nu wanni gochuu qabnu suuraa uumuu qabna. Suuraa viidiyoo keenya san keessatti akka inni dubbatu goonu san jechuudha. Viidiyoo ka'u san irraa gara suuraa image ka'u kanatti deebifna. As keessaa suuraa san bakka tokkotti 4 yookiin immoo 2 3 nu uumuu danda'a. Baay'ee jechuudha. Keessaa akka filannu nu gargaara jechuun isa kana keessa illee as modeela ka'u kana keessa dha'uudhaan naanoo baanaanaa piroo isii kana irratti deebisuu qabdu. Isa kana keessa amma gubbarraa yoo argitan profaayilii keessan jala seentanii yoo ilaaltan guyyaan kireeditii 50 isinii kenna jechuudha. Kireeditii 50 kana haga dhumatutti waan barbaadan uumuu dandeettan jechuudha. Amma ergaa wanta hunda sirreeffannee bifa kanaan keessa seennee booda gara duubaatti deebi'uudhaan ajaja suuraa keenya ittiin uumuu hin san ChatGPT nuu kenne san irraa fudhanna jechuudha. Isa reference image waan jedhu kana. Isa kana keessa asirraa select goonee copy goonee finni achitti paste goone. Akkaataan isallee yoo ka isin dhimne taate prompt yan isin kennu kana description irraa fudhattanii ChatGPT yoo kennitan guutuu isaa inni isin ibsa achirratti isin gala waan ta'eef. Bifa kanaan ergaasitti dhufnee amma suuraa uumuu hin jalqaba amma suuraan uumuun suuraa adurree wataadara yookiin immoo loltuu ta'ee saniiti jechuudha. Bifa kanaan erga wantoonni sirreeffannee amma immoo isa lammataatti tarree jechuudha. Suuraa isa lammataa uumne suuraa waraabessaa waraana waraabessa fakkaatu san jechuudha. Waraana waraabessa ta'ee lolu san erga dhufnee amma suuraa isaa fi suuraa wataadaroota isaa uumna. Isa jalqaba akkuma argitan kun hookaa durree sun uumamee jira loltoota isaa wajjin. Inni kun isa lammaffaa kanallee asirra seennee suuraa lama bakka tokkotti akka nu uumu fakkeenya filannoo keessaa suuraa bareedaa keessaa filachuudhaaf suuraa tokko kama waraana waraabessaa kana keessaa lama nu godha. As keessaa kan itti nu tole keessaa filachuu dandeenya jechuudha. Saniif lama godhachuu dandeenya. Afur illee uumuu dandeenya. Amma akkuma argitan amma adurree kana nu uumee jira. Adurree keenya keessaa yoo daawlood gochuu barbaadan erga sirriitti gadi qabdanii daawlood godhu kana gootu. As keessaa ammallee isa lammaffaallee nu uumee jira jechuudha. Bifa garaagaraatiin nu uume yoo barbaadan isa jalaa yoo barbaadan isa gubbaa akkuma isinitti toleen keessa ilaaltanii kan barbaadan erga filattanii sirriitti gadi qabuudhaan gadi qabdanii tuqanii gadi qabuudhaan daawlood godhu kana keessa dhooftanii daawlood gochuu dandeettan jechuudha. Isa lammaffaa kanallee akka filannoodhaaf keessa filannoodhaaf nu haa ta'u yoo barbaadan reuse prompt jedhu kana keessa dha'uudhaan itti yoo galchitan irra deebi'ee bifa saniin akka filannoo biraatitti isinii uuma jechuudha. Isinii haa galu wanni kun inni kun irra deebinee suuraa masan keessaa filachuudhaaf malee suuraa biraa haaraa waan ta'uuf miti.
Amma as keessaa yoo barbaadan kan duraa san fayyadamuu dandeetta, yoo barbaadan isa kana yookiin barbaadan kan gara gubbarraa san fayyadamuu dandeettan jechuudha. Isin kan barbaadan keessaa filattanii daawunlood gootan. Amma suuraa keenya uumnee xumurree jira. Amma gara viidiyootti suuraa keenya kana gara viidiyootti deebifnee akka nu dubbatu gochuudha. Suuraa keenya gara viidiyootti deebifnee ammoo asirratti wanti nu beeku qabnu ni murteessan. Suuraa yoo fayyadamnu uummata kan nurraa fudhatu. Garuu viidiyoo yoo fayyadamnu immoo kireeditii nurraa fudhata jechuudha. Kireeditii 50 nurraa fudhata waan ta'eef wantoota kanneen osoo hin dogongoriin dura sirreeffachuu qabna. TikTok yoo barbaanne, YouTube yoo barbaanne, sakandii meeqa akka barbaannu wantoota kanneen akkuma amma isinitti agarsiise kanatti tokko isaatiin dura sirreessuu qabdanii erga sirreessitanii booda amma gara viidiyootti tarraa jechuudha. Gara gadiitti harkisuudhaan suuraan sunni maal hojjeta sakandii 8 keessatti viidiyoon yeroo tokkotti kan uumuu dandeenyu sakandii 8 yookiin immoo sakandii 10 dha jechuudha. Sakandii 10 kana keessatti maal hojjeta yeroo sakandii 10 jalqabaa yookiin 8 jalqabaa san keessatti suuraadhaan sunni maal hojjeta jedhu itti galchuu qabna jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo ChatGPT wanta hundaa isinii qopheessa. Ajaja descriptionii keessaa kan fudhatanii yoo kennitan takka takkaan isinii ibsanii. Amma achirraa barreeffama viidiyoo keenya ittiin uumuu san erga fudhannee booda bifa kanaan dhufna. Amma suuraa keenya kana gara viidiyootti deebisaa deemaa jirra jechuudha. Suuraa kana gara viidiyootti deebisuu kana gochuudhaaf immoo mallattoo ida'uu san keessa dha'uudhaan suuraa barbaadan achi keessaa filachuu dandeettan. Yoo barbaadan immoo asumarraa suuraa amma ilaalaa jirtan kana keessaa tokko erga filattanii akka viidiyootti uumuu barbaadan gadi qabuudhaan artuu porombeet isa jedhu san keessa erga dhooftanii bifa kanaan kallattimaan asirratti isinii dhufa. Erga inni asirratti isinii dhufe bifa kanaan suuraa keenyatti ol galchine jechuudha. Amma viidiyoon nu hojjetamu kamuu suuraa kanarratti hundaa'ee nu hojjetama waan ta'eef as keessa inni ammallee akkuma dura isiniin jedhe wanta tokko sirreeffatuun akka hin dogongorre jechuudha. Viidiyoo irra kan jedhu kana erga laallee wanta sirreeffannee irratti dhoofna jechuudha. Bifa kanaan viidiyoo nu uumuu jalqaba jechuudha. Viidiyoon jalqabaa akkuma argitan nu uumamee xumuramee jira jechuudha. Isa kana fakkaata. Bifa kanaan keessa seentanii dhageeffatuu dandeettu jechuudha. Diinni keenya dhufeera. Har'a biyya keenyaaf dhaabbanna. Bifa kana keessa seentanii erga biyyi kun har'a kan koota. 720 paaka jedhu kana dhooftanii bifa kanaan daawunlood godhachuu dandeettan jechuudha. Yoo barbaadan immoo daawunloodii kanallee yoo barbaadan akkasuma gadi qabdanii asiin daawunlood jedhu san keessa dhooftanii asiin daawunlood gochuu dandeettan. Amma viidiyoo jalqabaa qopheeffannee jirra. Amma kan hafu immoo viidiyoo isa lammataati. Sakandii 10 itti aanu yookiin immoo sakandii 8 itti aanu irratti jarri kun maal nu hojjetaa akka jedhudha. Akka wal harkaa isin dhoofne kan jalqabaa sun isa tokkoffaati jechuudha. Sakandii jalqabaa irratti. Amma itti aanu isa lammaffaadha. Lammaffaa kanarratti maal akka inni nu hojjetu viidiyoon keenya. Amma asirraa select goonee koppii goonee achitti deebinaa jechuudha. Achitti deebinee amma suuraa isaanii itti galchuun dirqama. Suuraa isaanii san itti galchina. Suuraa keenya malee akkasumatti isin jennee viidiyoo itti gadhiifne jaruma biraa yookiin fakkii jijjiiree yookiin immoo iddoo jijjiiree akkaataa biraatiin nu kennuu danda'a. Kanaafuu isa kana gadi qabdanii artuu porombeet jedhu kana gochuudhaan suuraa keenya lachuu itti galchitan jechuudha. Bifa kanaan suuraa barbaadan filattanii erga itti galchitanii booda kana maal gochuuf suuraa kana itti galchuun maaliif nu barbaachisa? Viidiyoo nu uumnu keessatti akka wal fakkaataa ta'u akka hin jijjiiramne jechuudha. Inni yookiin immoo adurreen kun yookiin immoo waraabessi kun akka hin jijjiiramne dhaabbataa akka ta'uuf nu godha jechuudha. Inni sadaffaan amma isa lammaffaallee bifa kanaan erga jenereet goonee isa lammaffaa sadaffaatitti tarraa sadaffaatti dhufnee asirraa isa sadii jedhu kanarra filannee gara Google filootti deemne jechuudha. Erga asitti deebinee asirraa artuu porombeet jedhu kana keessa dhufnee suuraa keenya gadi qabuudhaan ammallee isa lammaffaarra dhufnee lammaffaa keenya kan filannu jechuudha. Suuraa wal fakkaataa fayyadamuu qabdu yeroo kamuu akka suuraan kun wal keessa sin harkaa dhufne suuraa baay'ee wanti nu uumneef keessaa filachuudhaaf kan barbaadne. Bifa kanaan erga dhuftanii suuraa keenya erga filattanii as keessa irratti dhooftanii jenereet jettaniin jechuudha. Suura jalqaba irratti fayyadamtan san lammaffaa irratti illee sadaffaa irratti illee haga dhumaa dhaabbata sanii fayyadamuu qabdan jechuudha. Ila kun akkuma argitan inni lammaffaan keenya illee nu uumamee jira yookiin viidiyoo keenya jireetti nu godhee jira. Isallee daawunlood godhanna akkuma argitan sadaffaalleen nu uumamee jira jechuudha. Isallee gadi dha'uudhaan daawunlood godhanna jechuudha. Yoo barbaadan keessa deemtanii bifa kanaan jalqaba laaltanii yoo kan isinitti hin tolin ta'e jijjiirullee dandeettan jechuudha. Amma gadi qabnee daawunlood godhanna jechuudha. Isa kana amma viidiyoo 3 uumannee jirra jechuudha. Viidiyoo 3 jechuun sakandii 8tiin sakandii 24 uumannee jira jechuudha. Viidiyoo sakandii 24 dheeratu uumannee jirra. Amma immoo sakandii afraffaa yeroo afraffaa irratti yookiin siinii afraffaa irratti ka uumnu.
sakandii afuraffaa irratti ka uumnu achirraa ChatGPT nu qopheessa achumarraa fuuneetiin asuma irratti koppii gochuu suuraa isaanii qofa itti galchuu wanni inni isin dhibu hin jiru jechuudha. Bifa kanaan amma eega dhuftanii suuraa keenya san filattanii suuraa keenya kama dura filannu san jechuudha. Ka adurree fi ka waraabessa jechuudha. Isa san ammallee immoo gadi qabdanii attuu porompiiti jedhu kana keessa dha'uudhaan suuraalee waraan isaanii wajjin bifa kanaan erga itti galchitanii ajaja afuraffaa irratti akka isaan hojjetan barbaadan san itti galchitan. Erga itti galchitanii amma asirratti waan tokko isinitti himu amma kireeditii 50 isinii kenna isiniin jedha. Kireeditii 50 keessaa amma viidiyoo 3 ittiin uumannee jira. Amma kireeditii 14 bicha nu hafe. Kireeditii 14 bicha nu hafe jechuudha. Viidiyoon amma uumuun kun kireeditii 12 nyaata. 12 nurraa fudhata jechuudha bakka tokkotti. Kanaafuu sakandii as keessa sirreeffannee sakandii 8 irratti yoo deebifne 12 nurraa fudhata. 14 keessaa wama xiqqishuun uumuu nafannuu jechuudha. Kana jechuun amma viidiyoo kana qofa nuun uumaa kana booda viidiyoo deebinee ittiin uumuu hin dandeenyu akkuma argitan kireeditii keessan har'aaf fixanii jirtan nuun jedha. Kanaafuu haga boruutitti viidiyoo kana biraa uumuu hin dandeenyu jechuudha. Furmaanni nu qabnu immoo viidiyoo kana erga uumannee xumurannee booda erga sirraa fixannee hamma dheerina viidiyoo uumuu barbaannee sanirratti hundaa'uudhaan imeelii kana dhiifnee imeelii biraatiin fayyadamuu qabna jechuudha. Imeelii akaawuntii biraatiin fayyadamuu qabna. Kana gochuuf immoo suuraa amma asirratti uumne kana dhaabbataa akka goonuuf yookiin immoo akka achi yeroodhaan nu jalaan jijjiiramneef suuraa asirratti uumne kana daawulood goona jechuudha. Asirraa daawulood godhannee tokko tokko isaatti irra deemnee achirratti ol galchinee itti fayyadamuuf jechuu eegas bilbila keenyarra yeroo imeelii kana qayyarree imeelii biraatiin bannu suuraa kana itti ol galchinee fayyadamuudhaaf asirraa daawulood godhanna. Suuraa asirratti uumne kana akkuma argitan viidiyoo keenya isa dhumallee isa afuraffallee nu uumee jira. Daawulood godhannee wantoota hundaa erga sirreeffannee booda bifa kanaan asirraa suuraa keenyallee daawulood godhannee viidiyoo keenyallee daawulood godhannee viidiyoo hundaa nu uumee jira. Amma erga hunda sirreeffannee booda laallee akka ganaa booda deebinee asirratti hin deebine amma asirratti erga dhooftanii saayin aawut kadhu kanarra dhooftan. Amma kana gochuun dura jalqaban isin laaluu qabdan wanti isin achirratti uumtan suni tokko tokko isaatiin isinii gabbuu isaa yookiin immoo isinii qophaa'u isaa bifa kanaan laaltan. Akkuma argitan viidiyoo 4 uumne viidiyoon 4 nu qophaa'ee jira. Suuraan nu uumne suuralleen nu qophaa'ee jira jechuudha. Kun amma viidiyoo 4 nu achirratti uumnedha. Akkuma argitan viidiyoo kanneen takka takkaan keessa deemtanii laaltanii amma sanirraa cuftanii banuu dandeettan jechuudha. Sanirraa guutumaan guututti cufuu dandeettan. Akaawuntii san keessa bahuu dandeettan. Kana gochuun eegas bor itti deebitanii fayyadamuu hin dandeettan. Garuu ammaaf nu imeelii biraatiin fayyadamuu barbaadna waan ta'eef saayin aawut jedhu kana keessa dhooftanii cuftanii gara of duubaatti deebitan jechuudha. Yookiin immoo guutumaan guutuu cuftanii irra deebitanii sarchi gootanillee argachuu dandeettan. Erga bifa kanaan isinii fide tiraay googil filoo jedhu keessa dhooftanii bifa kanatti isinii fida. Gara kanatti yeroo inni isin fidu create with googil filoo jedhu kana keessa dhooftan. Sana booda imeelii isin filachiisa ammallee amma immoo imeelii duraa san filattan ka dura ittiin fayyadamtan san dhiiftanii imeelii biraa bilbila keessa irra jiraachuu qaba jechuudha. Ka biraa ka amma dura ittiin fayyadamtan sana osoo hin ta'in bifa kanaa yoo dhooftan asitti isin fida new project jedhu kana keessa dhooftanii erga bifa kanaan dhooftanii kunillee akkanatti isinii bana jechuudha. Akkuma argitan amma inni kun gubbarratti kireeditii 50 yoo dhooftanii achi profaayilii keessa laaltan kireeditii 50 nu kennee jira jechuudha. Guyyaadhaan nama kenna kireeditii kana. Har'a yoo itti fayyadamte kireeditii 50 sanima fayyadamtaa yoo ittiin fayyadamee lafumatti dhumataa jechuudha. Kireeditiin 50 guyyaadhaan nama kenna. Amma ergas keessa dhufnee amma ka duraa sanis suuraa uumuu waan hin barbaanneef amma viidiyoo qofa uumna waan ta'eef suuraa dura uumannee daawulood godhannee waan ta'eef achirratti kan jalqabaa san irratti imeelii jalqabaa san fayyadamuudha. Suuraa dura daawulood godhannee san fayyadamneetiin kireet gochuudha. Mallattoo eda'uu san keessa dha'uudhaan ergas keessa dhoofnee gara gubbaa irratti mallattoo xiyyaa gubbarraa san dhoofna. Ergas san keessa dhoofnee suuraa keenya kareef amman kana viidiyoo miti suuraa jechuudha. Viidiyoo ol galchitan kireeditii keessan takka waan isin jalaa xumura waan ta'eef isin jalaa fixata. Suuraa keessaa filanne kan yeroo jalqabaa filannee ittiin uumaa turre. Suuraa garaagaraa itti galchuu qabdan suuraa isa jalqaba fayyadamaa turre san jechuudha. Amma suuraan keenya haga inni suuraa keenya upload nu godhu gara ChatGPT'tti deemnee ajaja keenya isa 5ffaa afuraffaa tokkorraa kaanii haga 4 uumanne waan ta'eef amma isa 5ffaa irra jiru. Isa 5ffaa irra jiru. Isin amma kanaa gadi illee gochuu dandeettan. 3 qofa uumuu dandeettan, 4 qofa uumuu dandeettan. An amma haga 6 uumuu barbaade waan ta'eef jechuudha. Isinitti agarsiisuuf jechuudha. Amma erga bifa kana goone suuraa keenya nu galche suuraa keenya akkuma dura godhaa turre san jechuudha. Gadi qabuudhaan artuu porombeet jedhu kana keessa dhoofna. Bifa kana erga nu fide
akkanatti erga jara kanatti ol galchine amma kireeditii 50 kennu kun nuu kennaa jechuudha. Kireeditii 50 kanaan ammallee hagasii dhumatti uumuu dandeenya. As keessa seennee viidiyoowwan tokko tokko tiktookidhaaf yoo barbaanne yuutuubiidhaaf yoo barbaanne sakandii 8 yoo fayyadamne kireeditii 12 nurraa nyaata. Bifa kanaan wanta hunda erga sirreeffanne ajaja keenya itti kennina jechuudha. Viidiyoo kan nu uumu jara kana fayyadamee jechuudha. Wanti isin hin galle yoo jiraate asirratti yoo isin harkaa dhadha'u ta'e koomentii irratti na barreessuu dandeettu jechuudha. Irra deebi'ee viidiyoo biraa isin hojjechuu waan danda'u. Ana baraa jaffaadha. Amma isa shanaffaa uumnee geessinee jirra. Amma jaffaatti deebarra. Jaffallee ajaja asirraa koppii goonee isin amma yaada kana eessaa fuunan jedheen as chaanjibitiin isinii qopheessa. Wanni isinirraa eegamu ajaja kana bicha asirraa fuutanii diskiripshinii irraa as koomentii irratti yookiin isinii kaa'ee jira. Achirraa fuutaniitiin ajaja san qofa itti kennu hartuu piroomeetiittanii bifa kanaan erga itti galchitanii ajaja jaffaa itti kennitan jechuudha. Bifa kanaan ajaja jaffaa itti kennitanii nan jenereeti jechuudha. Bifa kanaan amma viidiyoon keenya isa shanaffallee nu uumamee jira. Daawunlood jedhu kana dhoofna. Inni jaffallee nu uumamee jira. Daawunlood goonee asirra xumurannee jirra jechuudha. Waan barbaannu xumurannee geeffannee amma immoo viidiyoowwan keenya shanan yookiin immoo jahan uumame hundi isaatu garagara waan ta'eef viidiyoo kana walitti qabnee akka fiilmii tokkootti yookiin immoo akka guutuu tokkootti uumuu qabna jechuudha. Isa kana gochuudhaaf immoo gara kaapkaatitti deemnee kaapkaatti erga deemnee bantanii niiw piroojeektii kana keessa dha'uudhaan erga seentanii viidiyoo keessan takkaa takkaa isaatiin tolu galchuudha. Yoo isin dhibe immoo ChatGPT irra laalaa tartiiba ittiin viidiyoo uumtan jechuudha. Yookiin immoo jalqabaa tartiiban daawunlood ta'ee jira waan ta'eef achuma keessaa tokko akkuma inni jalqaba daawunlood ta'ee jiruun tartiiban filattanii viidiyoo keessan bifa kanaan adi jettanii viidiyoo keessan jahan gara kaapkaatitti galchitan jechuudha. Bifa kanaan erga galchitanii viidiyoon keenya kun amma walitti qabamee bakka tokkotti fiilma dhugaa fakkaataa jechuudha. Bifa kanaan argitanii viidiyoon keenya bifa kanaan akkanatti walitti qabamee jira jechuudha. Amma wanti tokko itti daddabalamuu qaba jechuudha. Wanta akka tiraanseeshin effektiiwwan garaagaraa filtariiwwan garaagaraa itti dabaluu qabna. Amma tiraanseeshinii dissolve jedhamu kana itti haa daballu. Isa kana dissolve kana sarchi gootanii sakandiiwwan isaa xiqqoo isii gad xiqqeessuudhaan apply to all isin kan birallee fayyadamuu dandeettan. Amma isinitti agarsiisuudhaaf isin kana olitti edit gochuu dandeetta waan ta'eef amma kaayyoon kiyya guddaan AI kana fayyadamuudhaan akkamitti waan kana hojjettanii hojjechuu dandeettanii akka barattaniidhaaf. Kan edit gochuun waan biraati waan ta'eef isin edit gochuun dandeetta. Wantoota tokko itti dabaltanii effektiiwwan garaagaraa akkasumallee immoo tiraanseeshiiwwan garaagaraa itti dabaltanii yoo barbaaddan barreeffamallee itti dabaltanii yoo barbaaddan loogoo keessanillee gubbarra keettanii waan bifa kanaa wantoota tokko wanta isinii babbareechuu danda'u bifa kanaan erga edit gootanii irra deddeebitanii cheek gootanii viidiyoon keessan iddoo irraa muruu qabdan irraa murtanii iddoo itti dabaluu qabdan bifa kanaan lallaaltanii erga laaltanii viidiyoo keessan wanti hundi sirrii isinii dhufe gara gubbaa san dha'uudhaan bifa kanaan waan itti daddabalamu daddabaltanii kaapkatiree barnoota mataa isaa qaba waan ta'eef ekspoort gootanii viidiyoo keessan bifa kanaan fayyadamuu dandeettan jechuudha. Viidiyoowwan akkana kanneen barachuu barbaadaniif akkasumallee immoo AIwwan garaagaraa bilisaan viidiyoo ittiin hojjettan wantoota garaagaraa ittiin hojjettan yoo barbaadan chaanala kana sabiskiraayib godhaa. Viidiyoo biraatiin walitti deebinutti peace.